tarkaanfii takkaan dachaa sirra fudhannaan abdii mataa keetiin si facaasan siisteen Nasraddiin guutuu keessanuttu anarraa booda isin daameetiin jira waa'ee shuqula qiyyaa keessa harka fudhadha guutuun keessanuu haraara feenaan kallattiin kottaa boqu baaqaa'umtu nama akka keessanii kan itti haraaramanii fi itti haraaramuu baataniifis maaltu namarraa irrata maaltu namaa dabalamee isin hojjolti dabne cinqii taate malee namni isin hojjolti haraaraman dhugaan isin hin jaa yoo cinqii taate malee wanni takka wanni nu dabalamaa hin jirtu akka yoommoo yaatanis wanni nurraa irrataa hin jirtu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa qabdanii daawwattoota xiyyiqaa qaalifii gaarii bakka jirtan maratti nageenya rabbi isin haa dhaqqabu isin jecha akkam isin nagaa qabdanii akkas isin nagaa qabdan abdiin isin irraa qaba. Dhiifama gaa isin jalaa bannee jira akkuma beekamu gadeenya kana irratti irra jira yuugaa irratti fudhatu jirra gaa dhiifama akka isin jalaa badilee ni beeka. Waa nama baddee isa baddee nu barbaadu illee garree alhamdulillah rabbil alamin anuu soo isin nan barbaadin mul'adheetiin jira bagaa mul'adhee walumaa galatti har'aan tana xiqqishoo yaa'u nama tokko ni jira mire abdii fi Nasraddiin hayyaakumullah yaa abdii fi Nasraddiin bakka jirtan maratti gaa salaamtaan tiyya isin haadha qabdinu isin hin jaa jalqaba irratti isin gaafa dachaa isin kadhatu karaa nagaa isin hooyyaa gaafaan isin hin jahu yaa akka malee dhaabachaa turtanii har'a guyyaa keessaa kaatanii immoo haraara magaalaa kana keessatti osoo goda feetan qotattanii bakki takka illee bakki isin fuutu hin jirtu an duraan isinitti hime yoo taatee garaa haadha keessanii keessatti deebitan an hin beeku bakka irraa dhalatan keessatti ammoo yoo haa qabritti yoo deebitan an hin beeku duraan isin hin jee har'aan tan ammoo maaltu isin dhagahame maaliif haraara filattan laata waan haraara isin filattaniif anaa isin deebisisi walumaa galatti gabaabdumatti isin irraa hin gabaabsaa yaanni keessan dhibbaan naa galee jira maali maas akka gaafa kaan bartan san haraara jettanii boonnechuu barbaadan haraara jettanii akka bartan xiqqishoo dhuftanii maas nu wajjin xiqqoo teessanii fattaalummaa teessanii deebuudhaa fi haraara jettan namni isin dhagahu hin jiru wal jala garree jirra guutuun keessanuu wal jala garree kalees isin raafti maaliif egaa haraara feetan gaafaan haraara jee maammee wajjin waa'ee dhimma haraara kana dubbachaa ture maaliif diddan isin gaafa san eessa qottan isinitti hin dhagahamne haraarri moo hin jirtan gaafa san saniif har'aan tana jalqaba irratti sababa gartee itti haraarri kun nu barbaachisettanii filattan osoo as baatanii ifanaa gootanii gaariidha abdii yaawati ni beekte baabaa kiyya dhugaan siimaa jetti sirraa hin gabaabsa hedduu sitti haasawuun barbaadu nyaata nama quubsee irra beekan jaan ammaan tanaati hangaaf muduraatu akka ati miila kee jala kuftee dhiifamu na gaafattu bareechatiin beeka ture akka deebitee ati na haraarsaa isinitti na haraaramaa jechuu teessu dhibbaan dhibbattiin beeka walaakin gaafa san si kadhadheetiin si dadhabee yoo yaadatte halkan na qabdan siif imaammeen na qabdan kanachi rabbiin na baase maal naan jettee turte har'aan tanaati nama tokkolleef jalaa dhabnaani anamma silaa isin deebisaa gabbeellee deebisaa deebisuun barbaadu iyyuu yoo qabaa taate guyyaa takkattiin si qaba garuu immoo sii qabuun tuffadde baabaa kiyya siifi Nasraddiin qabuun tuffadde maaliif dhimmaan isin irraa hin qabne isin akka nama magaalaa keessaa isin wulii beeraa wajjin dibbeetuma dibbee goggooyyuu tuumuu dandeessan duraanu kattakkaan keessanuu gartee miti wanni isin fiddan yoo jiraatte maali gabbaatanii lallabuu qofa takka isin wanni lafarra mul'istan kanaan booda hin jirtu isin lafarratti waa mul'istanii kanaan booda mul'istanii ammaan dura kanaan booda wanti takka illee hin jirtu as deebii Nasraddiin bargaa nuti addaan fixannee jira gaagaa dubbachuudhaaf anduguma isaanii isinitti makan taa keessanitti feetan fudhadhaa feetan dhiisara Nasraddiin atis jaartitti akkaan taateef akka malee hin taateef jaartiin teesse bira jirti fudhatte nuti illee alhamdulillah rabbil alamin akkaan taateef akka malee hin taateef ibsaa fudhanne wanni waliin nuwaaf yoo jiraatte maali uummata akka isin irraa hin hirribnu maan irraa hin hirristan magaalaa keessa deemtanii jiraachuu dandeessin isinis akka nama tokkotti nuti waan isin dhiisneef wanni tarkaanfii isin irraa fudhachuu dhibneefis waa hedduudha tarkaanfii yoo taate sa'aatii takkaa miti deeqaa kudhannuuf hin ga'u guyyaa osoo hin ta'in
daqiiqaa kudhanitti abdiin gajjii akka miila fayyaduu gotuun hin godhan abdii daqiiqaa kudhan keessatti akkaan gartee miti dhufee yaa'u mana si fidu ni beekte mana miti yoo barbaade bitirooma akkaan si geessu ni beekte xiqqishoo gartee miti dantaan si dhabee ammallee afaanuu sun dhiibna gabbaatee taallaakkata haraara eegataati haraara feeta badii ammaan dura balleessaa turte hundaa'u takkaan sitti fuula kiyya dura dhuftee gatteessee gaafa akkanaa waan akkanaatiin balleessi gaafa akkanaa waan akkanaatiin godhe gaafa akkanaa waan akkanaatiin godhe saniif isiisan hundaafuu takkatti dhiifama gaafattee badiidhaas lafa keessee achi boodatti haraaroo taates haraaramte malee laaftuma tanatti haraarra wanni jaamu jirtu. Akka feetan namoota humtanii akka feetan nama miitanii guyyaa keessaa gad deebitanii haraara guyyaatanii hin qaanfattanii eenyu gaafaan jirtanii eegeen namni isin hojjetan ijoollee isiniif fakkaannee boggaa laallu wayi dhimma daangaarra wal lolle moo jaartirra wal lolle barnuti dhimma waan takkaa walitti hin qabnu barra saniif jennaan isin waa'een keessan hedduun ayyaachisa duraan dhugaadha dantaa warraa qabna turre ibsaa barbaada tarkaanfileen dili sun hundi fudhatamtee ati garuu immoo ati gaafa gartee miti duraan maammee dabalamtee if balleessiti maammeen salaatitti dabalamti sunuu dhaabbatee if laaleetiiti if laalee haraara naa hojjejjee yaa innis akkanatti miti qabamnaan eega qabamin booda malee namni tokkollee akka kallattiidhaan deemaa dhufee haraara gee hin jiru dhugaan isinitti maami haraara akka kallattiin gee dhufee hin jiru ulaa teenya dhadhee haraaraan barbaada obboleeyyan kee finna haraarsa namni jeen jiru inninis qabamnaan garuu immoo namni takalee irraa barachuu qaba abdii atilleen deebisaa nuti si deebisuu dinnaan nuti tuffannee si dhiibnaan gabbaatee irraan tana waa hedduu haasa'u jirta alhamdulillahi rabbil alamin akkuma agartan gaa ani dhiyeenya kana xiqqoo raftiin godhu jira daawwattoota kiyya dhugaa dubbachuudhaaf maaliif gara baatii takka molamaa eegee qabne yaa'ama tana jira manaa gabbeen beeku takka hangaarraatti manaa gabbee bakka takka hin egaa olluma kiyya dhaqeetiin deebi'u jira gamaa mee fi ibsaa walitti araarseen boodatti wanni takka leen achi booda wanni mana kanaa gabbeen jirtu alhamdulillahi rabbil alamin galanni kan rabbii guddaati abdiis ta'e nasraddiin kabiraallee dabaladhu eenyu mucaa tokko kanis biratti harkarraan tana anguutuun keessanuu jechuu ati namaan nadhee maaree nadhee ati baara gaadha baabaa kiyya osoo fiiduu makiinummaan sin deen yoo na agarte akka fiidee makiinaa jala seentu siin beekaa abdeeti irra guddaa shaaraa irratti gizeen si arke maaliif sirraa makanii beekan yoo na agarte fiidee makiinaa jala seente dachaastu aree makiinaan na dhooyitee jettee gabbaatee maqaan irra butta saniifiinan namni akka keetii kuni yaa'u hoggaan agarte akka fincaan qofa guttuun hin beekaa suuta jee abdii kiyya suuta lafa qortuu irratti gartee miti osoo fardan binne dirree bituun baay'ee nama dhiba lafa qortuu irraan fiigin akkanumatti ammas akka barte haraara jetteetiiti namni ati shawwaddu hin jiru warra baafaa si dhaga'uu dhiisnee jirra bara hidhiifne si dhaga'uu wallaahi laaziman akka qajeetti si dhaga'uun hin dhiise siin tuffadhe isaa baala yoo gowwaadhaa harreen loonii jette oromoon yoo gowwaa harreen loonii ati si jala galte akka jabaa namni bar jala galteellee jala galteellee si jala galteellee osoo si galte umaati miti ati bar si jala galteetuma achumaan daawwama taatee wanni takka wanni irraa si galan jiru yaa abdii yaa taguuga farjiidha yaa taguuga yaa'u an bilbilaan illee zaachaanatti hin godhin dhugaan sin jate takka bilbilaan dawwaltee akkanaan si godhaa akkasiin si godhaa maareedhaa no an ijoollee miti baabaa keessa dhiyeenya kana rafeetiin hirriba quufuuf jira wanni hin gartee miti deebisaas siif hin deebisu akkanumatti ilaaleessuu didi jira har'a garuu immoo atiitu yaa heddummaannaan kana sin jee eega tarkaanfiin akkasirra fudhatamtu feete karaan hundi siif banaadha abdii akka ajaa'ibaatti tarkaanfii bareedduun sirra fudhee waan ammaan dura gartee miti obboleeyyan kiyya hunda goote ganaan sirraa ba'a takkaan takkattiin ganaa gumaa hunda sirraa ba'u ta'a yoo taate yoo ati adabachuu baate gartee miti
Gaafa harka seente yookaan wallaahi gurra sirraa kuteetiin si gallakkisaa abdii. Gurra tokko sirraa kuteetiin akkaati yoomiyyuu hin daganne. Kanaan boodatti tarkaanfii takkaan fudha jennaan namni na harka seeni qaama irruudhaan akkana biraa baatan abdii guutuun ofirraa qaba. An takkaa waan hin jeef hojiirra oolchu malee hin disne. Waan hin jee hojiirraan oolcha. Isin hin gahu nan gahinaadhaan isin hin jaa. Yoo ol baatee illee na dubbachuu baatte bilbilaan irra dawwalteeti muudina qabatta. Yoon si dhiisin hin dhiistu. Akkam sirraa haa ta'u reebbu leessa qayya. Akkamittiin bobbee sirraa gala dalagaan si godhadhaan. Dalagaa isin godhadhaan. Nageenaaf maaf nageenaan kenninaan akka nama tokkootti isin irraa jiraadhaan yaa'in fedhuuti. Takkara lamarra sadiin isinitti himu jira. Ani dhimmiitinaa fi si waliif fidduu yoo jiraattee ta'ammaan dura sababa ibsaatti waliin dhufne kana hundaa'u. Ammaan tan immoo karaan tokkollee bakki itti ol geenyu hin jiru. Anis akka nama tokkootti jireenya kiyyaan gaggeeffadhaa isinillee yoo dandeessin jireenya keessan gaggeeffadhaa. Tana dinnaan ammoo yoo gartee dhimmiitina irraa qabaatan jiraatti yoo liqeena qabaatan. Yoo liqeena biraa qabaatan liqee akkanaas si qabnaan hanjaa. Maali ta'amma duraa isin hanqatte? Uleen hangamma duraa nutuun tan isin hanqatte? Miidhaan hangamma duraa isin hanqatte? Moo tanaan lafatti isin yaafeetiti? Tanaan lafatti isin yaafeefi ammallee deebitee dhuftee waan hin taane naan jette. Dhuftee waan hin taane haasoyte. Haraara. Keessaa waan biraa itti gubbaan haraara. Maanatti dhufne kallattiidhaan. Haraara kee hin feenu. Hallayyaa geeffadhu haraara kee. Si hojii walitti haraaramurra bineensa gaaraa binnee waraabessa gaaraa san gartee miti. Isaa hojii silaa walii galee walitti haraaramu wayyaan. Taguuga akka keetii kanaa hojiin walitti haraaraman. Taguugni gaafa roobni roobee dhoqqee ta'a. Ati immoo akka taguugaa sani. Taguugaa hojii yoomiyyuu taanaan hariiroon qabuun. Nama qorii si nyaatitti udaan wajjin hariiroon qabuun. Pooliisoo carraa baay'een si kanna jira. Yoo sammuu qabaatte carraa kana fayyadame abdii. Miidhaati gartee ijoollee teenyarra gaggeessaa turte. Miidhaa kan hundaa'u irra si dabarree caljachuun kunu carraa addunyaa irra akka jiraattuuf si kanneen jechuudha inshaAllah rabbi wajjin. Carraa kanatti yoo fayyadamuu baatte immoo miidhaa guddaa keessa galta. Osoo rakkoon guddoon sirra hin geenye daftee suutatti dhaabbadhuu filaaliititi. Maalitti hin jiraniin kun maaliin godhu jira jii if madaalee obboleessa kiyya. Ati mataan faayidaa laal sammuun faayidaa hin qabne mormattuu baataati jette Oromoon. Atis akkasi. Si galtee saniifoo hedduullee waa'ee keetiitiif ani cinqii wannaan jedhu adabachuu baannaan ammoo yaa'u kee baaqeedha. Tarkaanfiin silaasii barbaachisu guutuunu akka ajaa'ibatti booneetiin gartee miti cabseetiin miila isaa akkaati gabbaatee fincaaniif gartee akkaati fincaaniif ol fuudhee namni ammaam si geessutti. Wallaahi rabbittiin si qadhaa yoo adabachuu baatte abdii daakeetti walirra siqaa. Wallaahi daakee walirra siqaatiin gartee miti silaa ogumaa gosaa akka falaan nan galchuuti. Barbaannaan sammuun si facaasan yoo narraa adabachuu baatte. Carraa isa dhumaa gabbee gartee miti deebisaa siif hin deebisu kanaan boodatti. Takka wanni takka tarkaanfii takkaan dachaa sirra fudhattee kanaan boodatti tattaaffiin godhannaan abdii lubbuu kee bakka keessa ilaaladhu weeti achi booda dachaa si wajjin hanjamaa godhi baabaa karaa gabaabaan sin jaamataan si dabarsan. Ibsaadhaas naasirraa dhorkaan gammaan dura ibsaadhaanis dhiisinurraa jeeni. Si tuffanneeti kan hundaa oka si dhiifne malee waan biraatiif miti. Saniifuu baay'ee cinqamuun barbaachistu waan gadi. Ati nama daqiiqaa kudhannuuf hin guutuun sin jibar. Gowwa. Ati duratti wanni itti amantu afaan waa nyaatu du'aa udantu. Dhaabe asumatti kanaan booda waa'ee keetiitiif gabbee waan takka deebisaa sin deebisu. Tarkaanfii takkaan dachaa sirra fudhannaan abdii mataa keetiin si facaasan. Siisteen asirraddiini guutuu keessanuttu anarraa booda sin daameetiin jira. Waa'ee shuqula qiyyaa keessa harka fudhadha. Guutuun keessanuu. Haraara feenaan kallattiin qottaa boqqu baaqaa humtu. Nama akka keessanii kan itti haraaramaniif itti haraaramuu baataniifis maaltu namarraa irrata? Maaltu namaa dabalame isin hojjolti dabne? Cinqii yoo taate malee anammoo isin hojjolti haraaraman dhugaan isin hin jaa. Yoo cinqii taate malee wanni takka wanni nu dabalamaa hin jirtu. Akka yommuu yaatanis wanni nurraa irrataa hin jirtu. Saniifuu guutuun keessanuu nan fayyaddan abdii. Faayidaa takkallee akka naan qabne dhibbaan dhibbattin isin beeka. Akkasii narraa gabbu'aadhaa nagaan jiraadha. Akka nama tokkootti nagaan isin irraa jiraadha.